Ashama kabajamtoota jaalatamtoota diidaatiif akkam fayyaa nagayaa jirtanii ani galanni haa ga'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kabajamtoota koo egaa har'a wanta haaraan isin fidee dhufe wanti haaraan kun dubbiin baay'isuuti waa'ee DV lotariiti DV lotarii akkuma beekamu duraan nu hunduu mana kompiitaraa deemnee ta'u jechuudha maqaa keenya fi footoo ka'uudhaan mana kompiitaraatti jechuudha DV kan guunnu jechuudha kanaafu isin hunduu jechuudha warreen biyya carraa biyya alaa akkasumas biyya Ameerikaa yaaluf barbaadan mana keessan teessanii ta'u DV lotari mobaayila keessaniin DV lotari guutuu ni dandeessan isinin jedha kabajamtoota kiyya isin hunduu bakkuma jirtanitti mobaayila keessaniin tartiiban wanta hundaa isin agarsiisa mobaayila keessaniin mana keessan teessanii ta'u carraa keessan yaaludha warreen keessi keessan biyya alaa deemtanii ta'u hojii hojjettanii ta'u biyya keessan itti galuu barbaadan ni jirta waan ta'eef carraa kanatti fayyadama carraan gaariidha carraa keessaniin itti fayyadamaati mee mana taa'atii wanta nama isinitti agarsiisu kana qalbiidhaan dhaggeeffadhaa isinin jedha egaa sanaan dura isin hunduu wanta nama isinitti himu kana namoonni biraa akka ilaalanii ta'u isaanis akka guutan namoota biraatiif daddabarsaa sheerii godhaa yoo viidiyoo kiyya jaalattan immoo laayikii godhaa akkasumas immoo maatillee yoo naaf hin taane viidiyoo kiyya guyyaa guyyaadhaan akkan gadhiisu mallattoo subscribe jedhamtu san jechuudha subscribe godhaa kanuma isin jedha wanti biraan jiru inni biraa samuna kan isin jalaa badeetan jira xiqqoo rakkoo adda addaatu natti mudate kanaaf isin jalaa badee kabajamtoota kiyya isinin jaaladha isinin kabajan isin jedha waa'ee yeroo dabartee waa'ee biyya alaa wantoota adda addaa isin ibsetan jira maal isin jechuu barbaadetanii achi keessaa namni wayii Whatsapii kiyya irratti bilookiina jalaa goote kan jedhamu bilbilan kaastu kan jedhamu wanti akkanaa kun na barreeffe nama namoo akkana bicha namni kun nama baay'eedha garuu Whatsappiidhaan gaaffii qabdan hunda isinii dabarsatan jira kanaafuu ani Whatsappii nama blocking godhu ani nama kijibu miti nama kijibu yoo an nan jibba waan ta'eef isin hunduu akkan dogoggorree didaatii bin hin kijibu isinin jedha yoo balleessallee balleessitee jirta na gorsaa ijoollee namni hin wallaala minal baata nama waan ta'eef dogongoruu danda'a waan ta'eef didaa keenya akkana wanta akkana wali sirreessite wanti kun gaariidha naan jedha nan sirreessa rakkoon qabu kanaafu isin hunduu wannan rakkoon irra jiru san dogoggora kiyya natti maasin jedha tole subscribe godhaan isin jedha tole ka waree isinitti baay'isu wannan mana teessanii DV kana isin hunduu guuttadhaa carraa bara 2022 kana mee itti fayyadamaa carraan kun carraa gaariidha waan ta'eef mana taa'atii wanta nama isinitti himu kana sheerii godhaa wanta nama isinitti himu kana qalbiidhaan dhaggeeffadhaa nagaan jedhaa isinin kabaja isin jaaladhaa egaa akkuma beekamu DV lotari odatti bara 2022 hinduqtanii achiin booda kanatu dhufa achiin booda bigan intari kan jedhamu kana kliik gootanii kliik gootanii gabatee gurraacha keessatti kan barreeffame lakkoofsota kana as keessatti guutan jechuudha ilaala akka W 3 W U V sagal uva sagal fi par kana guuttanii submit gootanii asatti hinfa chimbooda jechuudha electronic diversity visa entry form dha maqaa abbaa keechanii maqaa haadha keessa maqaa abbaa keechanii maqaa akaakayyuu fi maqaa keechan guuttanii gender dhiira moo dubara sin jedha meelii gootanii maqaa dhaloota guyyaa dhaloota keetis gaafata ji'a shanaffaa keessan dhaladhaanii
guyyaa aduu 22 tan dhaladhee bara 1987 dhaladhee eessatti barsiitii annaan jedheen guute yeroo ammaa achi jiraatedha Itoophiyaa keessa godheen guute isa kanan guute chimbooda paaspoortii maqaa paaspoortii keetii guuttadhu naan jedhanii garuu paaspoortii waan hin qabneef nan qaba garuu jechuudha expire date inni jalaa darbee jira ganuu expire date kan darbe waan naan jedhu bira darbee tan jiraan paaspoortii ganaa waan baafadhu jechuudha egaa chimbooda maal jedha country paaspoortii achatti baafattee dha biyya guutan jechuudha achitti asitti paaspoortii hin baafanneen jeeni fuulduraaf nan baafadhee dhitan guute chimbooda footoo kee itti galchinaan jechaa jira asitti choose na inni footoo dha gaalarii keechan seenaa gaalarii keecha seenetu kilikiin godhe gubbaarra san gaalarii keecha tuqee dhuftee askeechaa footoo isaaf ta'u jechuudha footoo editii akkan goone ijoollee manumatti footoo kaa'ati moobaayilaan kaa'ati ilaala ani moobaayiliin ka'eetan agarte editii homaan goone jechuudha gurraacha shaanqoo kanan guute ilaala adrees laayiniidha lakkoofsa PO boxii kanan guute dhengaddan baase waanan ta'eefu jechuudha ijoollee waan poostaa isaatiin quxurii YouTube dhaafan baase PO boxii 181 godheetan guute adrees laayiniin immoo jechuudha PO box 181 adrees laayiniin tokkoffaan immoo muu jedheetan bootaan jiraadhu san itti guute jechuudha argina muu jedheen barreechee achimooda kabajamtoota kiyyaa maalan godhee siitii yookaan immoo taa'uun kan jedhu immoo Addis Ababaatti Itoophiyaa jedheen guute jechuudha siniif galee achimooda district yookaan immoo country province yookaan immoo state east showaadha eessa jiraattaa akkasumas zooniin kee showaa baay'ee tan guute postal code immoo Addis Ababaadhaan guute lakkoofsi poostaa koodiin poostaa Addis Ababa 1000 waan ta'eefu siitii taa'u kan jedhu mojoon guute ijoollee taa'uun yaani siitii yookaan immoo taa'uun keessa jiraadha waan ta'eefu akka kana እሺ quando you live eessa jiraate yeroo ammaa kana naan jechaara Itoophiyaa keessa jiraadha laa barbaadatan jira boota Itoophiyaa kilikii godhe mak Itoophiyaa keessa jiraadha እሺ lakkoofsa tuguutecha Itoophiyaa keessa inifamu asini galaa jira dhina yaada hordoftoota didaatiif Itoophiyaa keessa foon bilbila gaafachaa bilbila itti foon number bilbilan itti guute email address email kiyan guute confirm mirkaneessinan jechaa jira barumsa maal degree dhamoo high school dhamoo maal qaba diploma qabaanii vocational school edhen guute fuute moo fuune married kan jedhamu wanno dhiyani an married kan jedhamu jechuudha married kan jedhamu guute jechuudha fuudhe kan jedhamu continue itti fufte jechuudha continue actually children dhufe kinu wannan ani guute san electronic diversity visa entry form edha dhufe part 1 entrant information jedha wantan guute san naaf fide dhufeetu asitti jechuudha last family name abba maqabba haadha kiyya maqabba kiyya maqaa kiyya maqab akaakayyuu kiyya guyyaan itti dhaladhe dhiiramoo dubara ta'uusaa continue you born eessa akkan jira yeroo ammaa kana paaspoortii qabdamoo hin qabdu isa kana kan duratti waan guuteefu wantan guute san asitti dhufee naaf fide jechuudha kanaafu ilaalaka eeshi bilbila kiyyalleen duratti guunnare asitti jechuudha beeksiska jechuudha submit itti fufu jechuudha amma inni turkiidha waan ta'eefu eegaa xiqqoo ka
ilaala Ameerikaa seenuuf ta'a nagaa. Kakana jechuudha success siita akka ejira naan jecha jira ilaaltanii success jedha dhufe maalidha amma aduu DV lotariin cheekii goonusa maal wanta sadii isin gaafata ijoollee wanta sadiin kana akka hin raaffanne sammuu keessanitti yookaan immoo koppii godhaatii waraqataan lafa godhadhaa wanta sadii isin gaafata tokkoffaa intrant neemi maqaa keetii maqaa abbaa keetii fi maqaa akaakayyuu keetii akkasumas immoo confirmation number kan jedhamu kanaa fi guyyaa dhaloota keetii ani amma intrant neemi ki amansiisaa didaa caalaan jedhama confirmation number bara 2022 kan jedhamu guyyaan itti dhaladhamu bara 1987 dha akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha wanta kana sadeen kana isin gaafata kana guuttanii too jechuudha yoo isin dhufe has been selected isin jedha yoo isin dhufu baatamu has not been selected jechuudha maal jechuudha afaan Oromooffaatiin has been selected jechuudha jechuun filatamtanii jirtanii isin jedha yoo filatamtan yoo carraa gaarii qabaatan jechuudha yoo hin filatamne immoo has not be selected hin filatamne jechuudha afaan Oromooffaatiin kan isin jedha isin hunduu bakkuma jirtan ilmaawwan koo bakkuma jirtan carraa keessan yaala DV lottery bara 2022 DV lottery Ameerikaa isin hunduu bakkuma jirtanitti moobaayilaa keessanii mana teessanii jechuudha carraa kana yaala isin jedha isin fayyada akka isin dabarrin isin jedha hidaarii keessa dhuma hidaarii aduu 15 kanaa keessa dhuma amma xiqimtii karaa xiqimtii 18 irra kanaafuu isin hunduu carraa keessanitti fayyadamaa torba sadimoo akkana bichaa ta'e itti fayyadamaatii carraa kana ilaala bakkuma jirtan isin jedha yoo isin galuu baate immoo wannaan isin jedhu kun yoo isin galuu baate irra deebiinaan jedha bilbila kiyya waan qabdaniif isin hunduu bilbila kiyyaan nagaafachuu dandeessan jechuudha nagayaan jedha mee viidiyoo amma isin hojjedhe kana namoonni biraa carraa kana akka itti fayyadaman isin hunduu sheerii godhaa yoo viidiyoo kee jaalattan immoo laayikii gochaatu laayikii osoo hin godhin akka biran dabarre akkasumas maatii kiyyallee yoo hin taane maatii naaf ta'atu subscribe gochaatu na hordofaa isin jedha isin jaaladha nagaan ittiin bohara goodbye